kabajamoo ummata aanaa Kokkossaa, kabajamoo abbootii gadaa Oromoo, kabajamoo abbootii amantaa, kabajamoo qeerroof qarree bilisummaa Oromoo, baga saaqinsaa waajjira adda bilisummaa Oromoo aanaa Kokkossaatiin isin ga'e. Egaa adda bilisummaa Oromoo dhaaba qabsoo waggaa dheeraa wareegama gurguddaa itti kafalee dhaaba irbuu dhiigaaf lafeetiin dhaabbate, dhaabni irbuu dhiigaaf lafeetiin dhaabbate olola hedduullee itti oofan, duula hedduullee itti godhan, shira hedduullee itti xaxan addi bilisummaa Oromoo baduu hin dandeenye jechuudha. Gantuunis itti baay'attu, olollis itti baay'atu, duullis itti baay'atu addi bilisummaa Oromoo dhugaa uummata Oromoodhaa kan haqa isaa dhabe qabatee waan ijaarameefi irbuu dhiigaaf lafeetiin waan ijaarameefi addi bilisummaa Oromoo balleessuus hin dandeenye jechuudha diinni. Duulli addi bilisummaa Oromoo irratti tahe guddaadha. Duula ololaa, duula waraanaa, duula hidhaa, duula saamichaa, duula hedduutu adda bilisummaa Oromootti tahe duula keessaan dhaaba kana diiguuf hojjetamutu dhaaba kana irratti tahe gantoonnis ergamtoonni diinaas hundumtuu wal tahanii dhaaba kana hundeen buqqisanii balleessuuf yaadanis addi bilisummaa Oromoo dhugaa isaa qabatee waan ijaarameef, irbuu dhiigaaf lafeetiin waan ijaarameef kaleessallee baduu hin dandeenye, har'as osoo duula barbaadan qindeessanii socho'anii hin badu, dhalootuma duubaa dhufu kanatu akka biqiltuu lafaa latuutti itti latee itti guddatee adda bilisummaa Oromoo qabatee bilisummaa fi walabummaa Oromiyaadhaa mirkaneessaa jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo har'allee akeeka qulqulluu ummanni Oromoo irratti wareegamaa ture sana galmaan gahuudhaaf qabatee socho'aa jira. Innaa kaleessa qabsoo hidhannoo gaggeessu filannoo karaa nagaa kun waan dhabameef karaa hidhannootti deeme. Har'a immoo hireen qabsoo karaa nagaa gochuu waan argameef qabsoo karaa nagaa eenyumallee osoo hin balaaleffatin siyaasaan haaloo hin qabdu akkuma jedhame namoonni kaleessa dogongoraniitiin rakkoolee hedduu ummata Oromoo irratti geessaa turan har'allee as deebi'anii qabsoo isaanii ummata Oromoo cinaa dhaabbachuu danda'u waamicha gochaa dhiifama gochaa addi bilisummaa Oromoo kan inni hordofu heeraaf seera dhaaba isaatii fi ummanni Oromoo baafatee deemu hordofuudhaan kan deemu malee kan humnatti fayyadamee nama kamuu ari'ee biyyaa baasee cabsee bakseetiin socho'u miti. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodha hiree ummata Oromoo bakkaan gahuudhaaf har'as isin keessatti argama. Hireen isaa isin harka jirti. Hireen isaa bilisummaa fi walabummaan kan dhufu filannoo keenyaan kan mirkaneessinu ta'a. Ummanni keenya adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatanii akka kaayyoo kana galmaan geettanii dhaamna. Addi bilisummaa Oromoodha yoomiyyuu onnee keessan keessaa kan hin bannee fi kan hin ceene ta'uu beektanii yoomiyyuu kan kaayyoo isaa hin jijjiiranne namni dhaaba jijjiiratus addi bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa hin jijjiiratu. Kaayyoon waan hin jijjiiramneef kaayyoo kana faana hiriirtanii akka galmaan geettanii dhaammadha. Ummanni Oromoodha bakka jirtanitti sochii duula filannoof addi bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru keessatti ijaaramtaniitiin filannoodhaaf qophii akka taatan asumaan hin dhaammadha. Yaada koo asuma gabaabsa asumaan kanan affeeru haasaa hooggana olaanaa adda bilisummaa Oromoo miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo yookaan koree hojii raawwachiistuu ABO jaaljabeessaa gabbisaatiin isinii dabarsa. Jaldaraara ulfaadhu
bara dukkanaa, bara boo'icha gaddaa, bara ajjeechaa, bara salphinaaf tuffatamuu sana keessa dabartanii baga nagaan guyyaa irraa guyyaa kabajamaa Baniinsa Waajjira Adda Bilisummaa Oromoo nagaan geessan. Koreen as jirtanis ummati keenya aanaa Kokkossaa waajjira kana banuuf gargaarsa barbaachisu hunda nu gootanii waan nu milkeessitaniif galanni keessan bilisummaa ta'uun jedha. Gargaarsa qaamota mootummaa malee guyyaa har'aa kana guyyaa bareedaa kana argachuu hin dandeenyu ture. Qaamota mootummaa bakka kana jiraniinis galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Ummata keenya aanaa Kokkossaa imala dheeraa karaa dheeraa deemne as geenye jirra. Imala dheeraa deemne kanarratti karaa dheeraa deemne kanarratti jaallan qaqqaalii hedduu of boodatti dhiifnee lubbuu hedduu dabarsinee itti kenninee lafee hedduu itti caccabsinee dhiiga hedduu itti facaafneetu. Amna baroota dheeraadhaaf deemneen wareegama baroota dheeraadhaaf kaffalleen calaqqee yookaan dimimmisa har'a arguu dandeenyeerra. Dimimmisi kun gara bariitti, dimimmisi kun gara guyyaatti, dimimmisi kun gara hinjifannoo bilisummaatti, dimimmisi kun gara mirga hiree murteeffannaatti, dimimmisi kun gara kabajaaf ulfinaatti akka jijjiiramuuf qabsoon fuulduratti nu eeggatu hedduudha. Baatii ja'a booda biyya kana keessatti filannoo gaggeeffamuuf deema. Filannoo baatii ja'a booda gaggeeffamuuf deemu kanarratti ummanni Oromoo hawwii baroota dheeraadhaaf qabaachaa ture. Kaayyoo bilisummaa Oromoo jaallan qaqqaaliin irra wareegaman mirkaneeffachuuf deema. Baatii ja'a booda Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaa dinagdee Oromiyaa irratti ajajuuf aboo yookaan aangoo baroota dheeraadhaaf hawwaa ture dhugoomfachuuf deema. Baatii ja'a booda hawwiin keenna hawwii baroota dheeraadhaaf qabaachaa ture guyyaatti mirkaneeffannu haa ta'u malee diinoti keenya akkuma kalee karoora cubbamaa karoora hamaa nurra baafatanii sosso'aa jiran. Ilmaan Minilik horteen nafxanyaa ammallee nu jalaa hin deebine bara dukkanaa sunin nu deebisanii sirna cunqursaaf saamichaa sirna gabrummaa sana itti fufsiisuuf of ijaaranii sochii hedduu gaggeessuu jiran. Isaan kana qolannee isaan kana hinjifannee akeeka jaallan irra wareegaman bakkaan gahuuf yeroo murteessituu keessa jirra. Yeroo murteessituun kun ammoo dirqama murteessituu nurraa gaafatti. Addi bilisummaa Oromoodhaa bakka akka kalee shororkeessaa yookaan farra nagaa jedhamee yaamamu sun taane har'a seeraan galmaawee dhaaba seerawaa ta'ee boordii filannoo biraa hayyama fudhatee jira. Kanaaf ummati keenya aanaa Kokkossaa sodaa qalee qabaachaa turtan sana adda bilisummaa Oromoo yoon deggere yoon gargaare ni hidhamaa ka jedhu sana if boodatti dhiiftanii sodaa tokko malee adda bilisummaa Oromoo cina akka dhaabbattan yaamicha keenya guyyaa har'aati. Kanneen adda bilisummaa Oromoo waan deggertaniif waan gargaartaniif adda bilisummaa Oromootti miseensaaf deggeraa waan taataniif
isin sodaachisan, isin roorrisan har'a yoo jiraatan isaan kun lafti itti dukkanoofteetti, isaan kun farra nageenyaati, isaan kun farra seeraaf farra heeraati, isaan kanatu seeraaf ajajamuu qaba malee har'a uummati Oromoo guutuun adda bilisummaa Oromoo sodaa tokko malee deeggaruudhaaf mirga heeraa, mirga guutuu waan itti qabuuf sodaa kaleessa qabdan sana if keessaa balleessaati adda bilisummaa Oromoo cina guutumaan guutuutti dhaabbadhaa. Ilmaan keenya poolisaaf waraana biyya kanaa keessa jiran, ilmaan keenya qaamota mootummaa keessaa bakkoota adda addaatii hojjetan, kalee sirna kanaaf hedduu amanamoo turan, gaaffii ummati Oromoo karaa nagaatiin gaafachaa ture kanneen dura dhaabbachaa turan har'a jijjiirama abdachiisaa keessatti arguu jirra. Isaan kun karaa jijjiiramaa qabatan kana jabeessanii itti fufanii uummata Oromoo waliin akka dhaabbatan carraa kana dhimma ba'ee maqaa uummata Kokkossaatiin yaamicha godhaaf. Akka kalee adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbannee sirna cunqursaaf saamichaa uummata Oromoo irratti itti fufsiinna jedhanii ka yaadan yoo ta'e aduun akka hin baane dhowwuu waan ta'uuf har'arraa eegalee itti yaadanii galaana dimookiraasii uummata Oromoo akka ta'an hin barbaada. Humna dimookiraasii eenyullee dura dhaabbachuu hin danda'u. Humna uummata Oromoo dura eenyullee dhaabbachuu hin danda'u. Dimookiraasiin madda guddinaati, dimookiraasiin madda nagaati, dimookiraasiin madda tokkummaa uummata Oromooti. Oromooti qaamota mootummaa keessaa hojjetan ilaalcha isaanii kaleessaa jijjiirratanii qaama uummata Oromoo akka ta'ani jabeessee dhaamaaf. Miseensoniif deeggartoonni ODP dhaabi isaanii bakkeetti isaan facaasee jaarmiyaa biraatti heerumee jira. Kanaaf miseensotaaf deeggartoota ODP warri taatan guyyaa har'aatti jalqabdanii balballi adda bilisummaa Oromoo isiniif banaadha waan ta'eef adda bilisummaa Oromootti akka dabalamtan carraa kana dhimma ba'ee yaamicha isinii godha. Qeerroof qarreen Oromoo imaanaan jaallan wareegamanii harka keessan jirti. Yeroon kun yeroo murteessituu waan ta'eef dirqama murteessituu taphachuu ka qabu isin. Filannoo baatii ja'a booda geggeeffamu irratti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo dhugoomsitanii imaanaa jaallanii bakkaan ga'uuf dirqama ulfaataa akka qabu isin. Kanaaf hundi keessan dirqami ulfaataan har'arraa eegalee gateetti keessan gubbaa jiru ganda keessan deemtanii waraqaa eenyummaa baafattanii kaardii filannoo harka galfattanii guyyaa filannoon geggeeffamu hedduminaan ijaaramtanii qixooftanii bakka filannootti argamuudhaan sagalee keessan bilisummaadhaaf akka kennitan, sagalee keessan adda bilisummaa Oromootiif akka kennitaniin jabeessee isin dhaammadha. Adda bilisummaa Oromoo filatuu jechuun imaanaa jaallan wareegamanii bakkaan ga'uudha. Adda bilisummaa Oromoo filatuu jechuun gumaa jaalna dhiigammadaa baasuu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo filatuu jechuun gumaa jaal magarsaa barii baasuu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo filatuu jechuun gumaa elamoo qilxuu baasuu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo filatuu jechuun gumaa Taaddasaa Birruuf Baaru Tumsaa baasuu jechuudha. Kanaaf baatii ja'a booda gumaa baasuuf, gumaa jaallan wareegamanii baasuuf hundi keenya qophoofne taa'uu qabna. Yeroo kana keessatti dirqama addaa akka qabdan ammoo qeerroof qarree Oromooti. Qeerroof qarreen Oromoo
naamusa haalli yeroo barbaadu sansakkaa haalli yeroo barbaadu eeggatanii filannoo baatii ja'a booda gaggeeffamuuf of qopheessuu qabdan. Akka kaleessuun dhagaa darbachuun hin jiru, akka kaleessuun nama arrabsuun hin jiru, akka kaleessuun muka karaa dura jissuun hin jiru. Karaa nagaatiin deemnee karaa nagaatiin sagalee keenya adda bilisummaa Oromootii saanduqa keessa buufnee imaanaa jaallanii akka milkaneessuun jabeessee isin gaafadha. Kana yoo gootan imaanaa jaallanii bakka geessan jechuudha. Kana yoo gootan kaayyoo adda bilisummaa Oromoo dhugoomsitan jechuudha. Guyyaa har'aa kana akka gaarii beennaa irree qarree fi qeerroo Oromoo gargar qooduuf maallaqi hedduu ramadamee jira. Dachee hedduu isinii raabsanii isin facaasanii sirna cunqursaaf saamichaa uummata Oromoo irratti fufsiisuufis karoorri cubbuu wiixinamee hojiirra ooluuf deema. Kanaaf qeerroof qarreen Oromoo imaanaa jaallan wareegamanii dantaa dhuunfaatiin hin jijjiirinaa, maallaqaan hin jijjiirinaa, dacheedhaan hin jijjiirinaa, miindaadhaan hin jijjiirinaa, hojiidhaan hin jijjiirinaa. Dantaa yerootiif jecha gabrummaa dhalootatti darbu uummata keenya irratti hin fe'inaa. Eenyu caalaa carraan kun yoo nurkatti hammaate kan itti gaafatamu qeerroof qarree Oromooti. Kanaaf gurmuu kaleessa ittiin sirna abbaa irree uummata Oromoo irraa mataa gadi qabachiiftan sana tikfattanii akka kaleessaa sun gurmuu tokkoon sagalee tokkoon hiriira nagaadhaan bakka filannoo deemtanii adda bilisummaa Oromoo filachuu qofaaf of qopheessuudha dirqamni keessanirraa. Kana hogguun jedhu mirga keenya karaa nagaatiin bakkaan gaachuuf mirga kanneen biroos tiksuun dirqama. As keessa sabaaf sablammootii hedduun jiraachuu danda'anii mirga sabaaf sablammootaa kanas tiksuu danda'uun dirqama keenya. Jaarmiyaalee siyaasaa biroonis dhufanii asitti dorgomuu danda'u. Isaanis dorgomuuf mirga isaan qaban tiksuu danda'uu qabna. Dhugaan keenya dhugaa gaara sossoosuu danda'uudha. Kaayyoon keenya kaayyoo haqaa gaara jijjisee dirreetti jijjiiruu danda'uudha. Nama arrabsuun mallattoo jabinaa miti. Nama arrabsuun mallattoo dhugaa qabaachuu miti. Kanaaf dhugaa keenya kaayyoo keenya arrabsa utuu ittiin dabalin irree utuu ittiin dabalin amansiisuu qofaan akeeka keenya bakkaan gaachuu waan dandeenyuuf naamusa jajjabduu naamusa akka sibiilaa eeggachuu akka qabdan qarreef qeerroo Oromootiif jabeessee dhaammadha. Isin keessa sabboontota fakkeessanii gootota fakkeessanii akka waan isin caalaa uummata Oromoof dhimmanii kanneen fakkaatan akka waan isin caalaa adda bilisummaa Oromootiif dhimmamanii kanneen fakkaatan isin keessa galchanii isin gargar qoodanii akeeka cubbamaa bakkaan gaachuufis karoorri hedduun wixinamee jira. Isin keessa seenanii heera cabsanii kanneen heera isin cabsisiisan. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kaayyoo cubbuu fakkeessanii isin keessatti dhiyeessanii gargar isin qooduudhaaf hedduu namoota hedduu kaadhimanii isin bobbaasuuf deemu. Mallattoon isaanii mallattoon kanneen kanaa gandaan isinii dhufan, amantiin isinii dhufan, gosaan isinii dhufan, warra kana sadaniin isinii dhufan. Isaan kun warra diinarraa ergame waan ta'eef isaan kana jabeessaati ofirraa eeggadhaa. Har'a ummanni Oromoo waa tokkitti barbaada. Sagaleensaa eegamtee fi bilisa ta'ee guyyaa sana gahee sagaleensa saanduqa keessa buufatee lakkaatee eenyu akka injifate baree mana deebi'uudha. Nuyi kan nu injifatu yoo jiraate baga nu injifattee milkaa'ii jennee harka qabnee biraa deemnee waggaa 5 booda filannoodhaaf qophaa'uuf qophiidha. Kanneen kaanis
yoo addi bilisummaa Oromoo hinjifate addi bilisummaa Oromoo baga hinjifattan jedhanii harka nu fuudhanii milkaa jedhanii nagaan mana galuu qaban. Dorgommii addi bilisummaa Oromoo itti adeemu dorgommii akkasiiti. Dorgommii addi bilisummaa Oromoo gaggeessuuf deemu dorgommii obboleeyyan gidduuti. Obboleeyyan dhiittee walirran deemtu, obboleeyyan kabajaan wal gidduu dorgomti. Dorgommii addi bilisummaa Oromoo barbaadu dorgommii obboleeyyan gidduuti. Dorgommiin obboleeyyan gidduu walirratti ololuu, wal dhiibuu, walirra deemuu, dhagaa walit darbuu, wanneen kanaaf kan kana fakkaatan ka barbaadu habadan akka hin taane addi bilisummaa Oromoo itti amana. Kanaaf isinillee dhaamsa kana nurraa fuutanii nagaadhaan, obsaan, tasgabbiidhaan, garaa bal'inaan haala kana keessatti dirqama haalli murteessituu isinirraa gaafatu kana akka baatan jabeessee isinii dhaammadha. Waajjirri har'a banachuuf deemnu kun masaraa jaallan wareegamaniiti. Waajjirri har'a saaqachuuf deemnu kun yaadannoo jaallan wareegamaniiti. Kanaaf waajjira kanaaf kabajaa nuyi goonu kabajaa jaallan wareegamaniif goonuudha. Waan kana ta'eef murtii waajjira kana keessatti darbu, karoorri waajjira kana keessatti darbu akka milkaa'uuf qabeenyaan, maallaqaan, beekumsaan, humna keessaniin, yeroo keessaniin akka jaallan waajjira kana keessaa hojjetan cina dhaabbatan dhaamsa kiyyaa guyyaa har'aati. Obsaan waan ni caqastanii fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Injifannoon ummata bal'aaf. Duraan dursee ilma sabaa kataate kan sabaaf duute kan manni kee bosona ta'e ka Oromiyaan haati tantee mana keessa si ulfooftee mana keessa si deetti ABO baga nagaan galte. ABO'n ilma gudeedaati. Ilmi gudeedaa ilma dharraati. Ilmi dharraa guddina irra nama dhiba. Martinuu ija keessa waan laaluuf hilliikaya dafeen guddatu. Batatanii yoo achi guddisanii nama guddaa ta'a, nama biyya bulchu ta'a. Akkasiifuu ammas irra deebi'eeti baga galti gara biyya teetii, gara biyya itti waartu, gara biyya ofii bulchitu baga nagaan deebite. Seenaa uummata Oromoo, Oromoon maal fakkaata? Oromoon eenyu yoo jennee ilaalle Oromoon saba bal'aa baha Afrikaatti argamu kan Rabbi faayee ardii bal'aa, ummata bal'aa, dachee gabbataa itti kennee Rabbiin ofitti aansee ummata uume. Amma maaltu jira yoo jenne Oromoo waggaa imimmaa waggaa 150 irra jira. Laaluu waggaa 150 irra jira. Madaa waggaa 150 irra jira. Laaluu kana imimmaa irraa haquudhaaf, laaluu kana fayyisuudhaaf, madaa kana fayyisuudhaaf Oromoon tokko ta'uu qabdi. Oromoon bitannaan kanaan duras carraa argame hundaa injifannoo afaan dhugeettee afaanii nu harcaasisaa ture. Bara 1974 bara 1991 akka Oromootti jechaadha. Ammas haalli sun akka irra hin deebine Oromoon maal ta'uu qabaa? Cimuu qabaa, tokko ta'uu qabaa. Hanguma danda'ameen uf gurmeessee firaaf diina adda baafatee kaan keeti jedhu. Kaan keeti jedhee giddiinsi ta'uu barbaadu mana ofirraa hambiftee akka qabsoo kee itti fuftu dhaamuun barbaada. Osoo asii oli qaaqeen barbaada. Galatooma. Guyyaadhaan kana gammachuun kiyya. Gammachuus ni qaba, gaddas ni qaba. Maaliif yoo jenne fulbaana 26 hanga 30tti qeerroo naannaa keenyaa laga Maganaamoo kanatti jechuudha. Kan nu biraa wareegaman, kan cinaa kootti wareegaman, kan du'aa nu biraa dhabne har'a utuu calaqqee bilisummaa dhangaa kana nu wajjin dhadhabeeti baay'ee natti tola ture. Hundaafuu
guyyaan sun qeerroo itti dhabnee harmee teenya nu cinatti gudeedanii abbaa keenya dararanii obboleessa keenya kolaasanii aarsaa hedduu kafallee as geennee jirra. Isaas geenye kanas qeerroo yogguun jedhu ofirraan ka'a. Ada dabalatee qeerroon baay'een kenna akkuma asii jaaljabeessaa gabbisaa jedhanitti baay'een kenna dantaa uummata Oromoodhaa mallaqaaf dubituuf warroonni qophaa'aniiran jiru. Isa kana har'as ta'ee boru an ofirraa ka'ee mallaqan abdadhee jireenya dhuunfaa kootiin abdadhee sagalee Oromoo gurguruu danda'a. Garuu lafeen gootota Oromummaaf wareegamanii lafeen gootota Oromoo dhalaaf dhalcha dhabanii nu gaafatu. Har'as isinaa gaafatu jedha. Kanarraa ka'uudhaan addi bilisummaa Oromoo jireenya dhuunfaa isaa jiraachuu ni danda'a. Akka nama kamiittuu akka qaama dhuunfaa kootuu jiraachuu ni danda'a. Garuu Oromummaan isa miitee dhalaaf dhalcha dhabee maqaan hedduu itti ba'ee gantuu fi galtuu dallaaltota Oromootiin biyya ari'amee waggoota hedduu gammoojjii ormaatti dararraa hedduu irra gahaa ture. Har'a lafee fi lafa isaa irratti dhaabbatee biyyaa fi biyyee abbaa isaa irratti afaan isaa guuttatee dubbachaa jira. Kanarraa ka'uudhaan gammachuu kan koos ibsuu hin danda'u. Gaddi ammoo keessa kootti akkuma dhagahamutti ta'ee dhaamsi an qabu yoo jiraate akka qeerroo Oromiyaatti ta'ee qeerroo Godina Arsii Lixaa Kokkossaatiif hundi keenyaayyuu sobamuu hin qabnu walirratti ilaaluu hin qabnu. Yoo Wallaggiduu Arsiitu du'a, yoo Gujiin du'a Arsiitu du'a. Barataan Oromoo kan yuunivarsiitii keessatti dararamaa jiru Oromoo duwwaa waan ta'eef malee mirga namaa sarbee miti, olaantummaa dhaabbilee barnoota adda addaa keessatti mul'iseetii miti. Oromummaa qofaaf du'e. Kan laallee beekuu qabnu mootummaan uummata Oromootiif ta'u mootummaa arrabaan nu sobu otoo hin taane mootummaa anatu ta'ee uummata keenya fuuldura dhaabbatu otoo hin taane kan uummanni Oromoo sagalee isaatiin isatu nuuf ta'a jedhee isa filatudha. Carraan qabnu carraa ishee tanaadha. Har'as shororkaa'uu dandeenya. Maqaan hedduu nutti ba'uu danda'a. Qabsoo keenya laamshessuudhaaf shirri hedduu nutti xaxamuu danda'a. Xaxamaasis jiraadha. Kana qeerroo keenya ija keenyas gadi libsannu bakka isin kenninuuf. Maaliif daandii naqaa dhiphaadhaa jallataadha. Garuu fuuldurri isaa ifa. Akkuma kolonii gammachuu ayyaana yeroo mana dhaabaan itti hidhan yeroo namoonni sooshaal miidiyaa garaagaraa hordoftanii warri daandiin asii warri karoorri isaanii asii galmi isaanii asuma sirriidha. Nuti afaan qawweetti namannu, siyaasa sobaatti namannu, dhakaa bu'uuraatti namannu. Uummanni Oromoo kan laalee filatu ilma gudeedaa isaa kan dur maqaan hedduutti ba'ee Oromummaa isaatiin waan dubbateef shororkaa'ee shiftaa jedhamaa ture. Har'as maqaan biraatti moga'ee maqaa isaa laaqaa jiru. Isa kana kabajamoo hawwata siiqee aanaa Kokkossaa, kabajamoo jaarsolii aanaa keenyaa, kabajamoo qeerroof qarree aanaa keenyaatiif dhaamsa qaba. Dhaamsi kan koos jaarsoliin biyyaas dhiifama naa godhaa, ija keessan irraa na hambisuu. Jaarsa sirrii ta'a malee jaarsa birrii hin ta'ina. Jaarsa birrii yoo taane birrii nurumatti lubbuun keenyas ni darba. Garuu seenaan si gaafata. Qeerroonis qeerroo jijjiiramaa otoo hin taane qeerroo bilisummaa taanu. Maallaqaaf yoo jenne baay'een keenya lafa filannee jijjiiramuu dandeenya. Nuti hadha lafti nuu kenna kun kan eenyuuti? Kan eenyuuti lafti nuu kenna kun? Bar lafa diinarraa kaasanii siif kennaa jirani. Lafuma abbaa keetii anarraa furee siif laataa jirani.
kan irratti dhalate eenyu irraa bitatte eenyu mallaqa jijjiirti. Kanaaf yaada kan koo asirratti xumuraa gadaan gadaa bilisummaatii abdii qabnaa ABO'n adda bilisummaa Oromooti kan kaleessa shoror keessaa dhamana isaatti galee galma keessa duutaanii jedhu rabbulaa galatoomaa. Kallattii qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n haa jiraatu. Haa jiraatu. Haa dagaagu. Haa lalisu. Haa lalisu. Eda umaranneerraa tedaamoo maalimmoo kiyyoodhaa dubbiin baraa ittiin seen ilaalimmoo badhaadhaan kadilgaasa maallaqaan badhaadhinnaa isin badhaasa jechaa jiraan awwaalinnaa. Hinsame eenyuun eenyutti da'uuf eenyu meedaamaan meenatti maa eenyutu eenyuun irra fe'ama ani ka jedhe eenyu jala taa'ee eenyuun irra fe'an hin baattanii Oromoon garuu nama na keessa hin jiraatin jedhee na keessa hin jiraatin namaan jedhee hin beeku. Eenyuun eenyutti da'uuf eenyu meedaamaan meenatti maa eenyutu eenyuun irra fe'ama eenyu kana fudhatee diinaaf ta'ee ergama eenyutu dhibee eda'amaa jedhama eenyu kana fudhatee diinaaf ta'ee ergama kana uummanni Oromoo hin fudhatu yoomumaa Oromoo bulcha jettee hin abjatin gonkumaa. Bofaaf buutii uggeetoo maaltu bobaa kaawwataa nuun jaaladhaa jettu jarri oonu jaallata. Buutii ammadhaa jettu hadhaa akkam goonuree keenya nyaatanii bulaa maaliif nutti boonuree maaliif nutti boonuree. Bofa maaltu ammataa buutii maaltu ammataa yoo qalbii dhabaa malee ABO maaltu jibba yoo sanyii dabaa malee. Buutii maaltu ammataa yoo qalbii dhabaa malee ABO maaltu jibba yoo sanyii dabaa malee yoo sanyii moortuu malee. Maqaatti jijjiiranii yoo dhagaan dhadhaa ta'e qocaayyoo miilaan deemee baalerraa boolee hin ba'e yoo baalli muka qilxuu baala muka daatee soba dhugaa fakkeessuu yoo galmaan nama ga'e gurra qeensaa caqasaa xumura dubbii gantuu akka ishiin harka qullaa salphinaan nurraa galtuu. Maqaan kiyya Sheikh Ibrahim Muhammad Nanjaani andalata magaalaa kanaati. Ani Baniinsa Waajjira adda bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa magaalaa Godina Arsii Lixaa aanaa Kokkossaa magaalaa Kokkossaa keessa banamee fi gammachuullee ni qaba gaddallee ni qaba. Gadda yoo siin jedhu dhiibbaa waajjira kanarratti gizee dheeraaf godhamaa ture na gaddisiisa. Waajjira adda bilisummaa Oromoo banuu ka waggaa 50 fi biyya tanarratti alaabaan hin dhaabatee hin beekne ni dhaabna jennee yaalii godhaa turuu kennaaf gufuuleen adda addaa nutti godhamee dhiibbaanii fi miidhaan gurguddaan nurratti adeemsifamaa ture. Haa ta'u san keessa hulluunee guyyaa har'aa kanaan gahuu kiyyaa fi gammachuu hammana hin jedhamne natti dhaga'ama. Gammachuun kiyya kun illee lama tokko umrii kiyya kanatti waan hawwu tokko waajjira adda bilisummaa Oromootii fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo ija kootiin arguu kiyyaaf rabbii kiyyaaf galata galchaa gammachuun kiyya tokko san. Inni lammataa ummanni Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa ol hacuuccaan sirna nafxanyaa isaan irra raawwataa ture. Shira adda addaa akka nullee walitti xaxuu dandeenyu
nu barsiisaa ture. Walitti illee xaxuu barannee jirra jechuudha. Dhugaa si himuuf. Shira kana akkanatti shira kana adda bilisummaa Oromoo irratti xaxuu maqaa adda addaa itti baasuun Oromoo ta'ee sanuu bara waggaa afran kana as Oromoo ta'ee Oromoof dubbataa afaan Oromoo dubbataa Oromoof yaadaa Oromoo waliin jennu shira adda addaa nu xaxanii olii gadi nu oofuu Oromoon bakka jiru maratti shiraan jira. Shira kana arguu kootii fi hin gadda. Oromoo ta'ee Oromoo irratti shira adda addaa xaxuu kanaan na gaddisiisa. Haa ta'u malee Oromoon kutannoon hidhannoon tokkoomuun gabrummaa haga tokko cinatti ofirraa sisee ture. Ammaas ammoo afaan jijjiiratee gabruunfataan maqaa adda addaa sitti baasuudhaan sitti xaxuudhaan uummata wal si jibbisiisuudhaan waan adda addaa shanee jedhanii maqaa nun beekne nu baasanii akka nun sossoone luka nu hidhuudhaan kana yoo siin jedhu waan kaleef dheengadda hanga adhasaa amma siinaa sa'uu kana nurratti hojjetamee nyaata dhugaatii kennan wallaalchisee of dhabnee akka deemnu ijoollee garaagaraa bosonee magaalaa keessaa nutti yiisiisanii hattuun taane nuti warra baajata mootummaa joorsisuun taane warra hojjetee dhuunfaa kennaan bulu eenyummaa keessan maaltu isin beeksiseedhaaf midhaan gurguddaan nurratti adeemaa ture. Nama midhaan jechootaatiif gochoota irra adeemu keessaa nama tokko kan ammoo galata waan kana Oromoon bilisoomee hara baafachuudhaan arganna waan jedhu of keessaa qaba. Dhaamsi gabaabduun uummata Oromootiif qabu uummata bayaadhiyaa kaabaa kibbaa uummanni Oromoo hin dogongorinaa kana yoo jedhu waan tokko ati waan jaalattuufiin ofitti harkifteetiin dhaabaati deeggartu san akka deeggaran barbaaddeetiin waan jedhu wahiitu namarraa siif kennama an kanaa miti. Manni Oromoo kamuu haa ta'u dogongoruun qabu maallaqaan dogongoruun qabu jechootaan dogongoruun qabu fuulaan dogongoruun qabu ijannoo fi ijachoo qabaa. Oromoon jaarraa tokko walakkaa wanni qabsaa abbaa biyyummaatii fi abbaa biyyummaa san mirkaneeffachuu qabaa. Nama kadhachuun qabu afaan kiyya afaan federaalaa haa ta'u jedhee kan nama kadhatu nama dhufee biyya sarara taa'ee kutaa kadhataara jechuudha. Kutaa jechuun akka afaan naannoo kanaatitti waa wahii kadhattee naa kenni jechuu. Waa wahii kadhattee naa kenni jechuu. Oromoo waan ofii kadhachuun qabu abbaa itti ta'uu qaba. Afaan isaa afaan biyyoolessaati afaan biyya kanaati. Afaan illee nama gaafachuun qabu. Gaafa dacheen sun Finfinneen nu gaafataa afaan kenna afaan federaalaa nu haa ta'u. Finfinneen naannoo Oromiyaa nu haa taatu jennee nu gaafan olaantummaan kenna biyya tana irratti nuufaa beekamu yoo jennu saba biraa ofirraa cabsine ofirraa hiine ofirraa xiqqeessine ofirraa kunneetii miti ka barbaanne nuti akka ammannetti abbaa biyyummaa kana hin arganna waan jedhu isa kanaaf uummanni Oromoo haasa'ee fixuu hin danda'u nadheerata uummanni Oromoo hin dogongoraa artanii hin dogongorinaa. Boolla takkatti mammaaka Oromoo tokkotu jira. Namni tokko boolla takka yoo laman baduu jedhan boolla halkan itti badde yoo waan isillee achitti hubachuu dadhabde naannoo boollitti sun jirtu sammuu tantee keessa seef gootee sochoota jechuudha. Isa kanaaf nuti ka miidhamneef kan nu miidhee fi kan nu miidhu jirulleen ummatuma Oromooti. Saba biraa ofumaa maqaa balleessinaa ofumaa dhaadhessinaa kan nu miidhaa jiru ummatuma Oromooti. Waliin miidhinaa jechuudha amaaf ummata Oromooti. Waliin fooyinaa lagaan amantaan eenyummaa keessan hin gurguratinaa maallaqatu deddeemu jira. Nama tokkoon karaa irra qabanii jechoota xiinsammuu isa cabsu isaan jedhaa oolan.
nuti achirraa dhalanne waan ta'eef ABO kana hawwiin itti dhufnee jirru bitannee itti dhufnee jirru beek oromummaa kennatu hiddi kenna waan kana nu keessaa maddisiisa waan ta'eef isaaf deeggarra malee tokko balleessinee tokko faarsinee tokko faansinaa fi miti tokko abaarree tokko eebbisnaa fi miti nu nabaarinaa waliin nabaarinaa abaarsi akkanaa ammoo nu fashalees nu balleessuu dadhabuus abaarsi faallaan akkanaa kun kakun kaan abaaree kun kaan cabsu kun bazawee asawanna dheerataa dhiifamanaa godhi yoo rabbiin isinii laaffisee sagalee kennaa kana sharafuun alatti uummataan kan nu geettan ta'e uummanni Oromoo hin bilisoomne ganaa jira hin dogongorinaa mallaqaan sin dogongorsinii dhiheennaan sin dogongorsinii waa waggaa 150 uummanni itti du'aa ture san hanga galmaan geennutti wareegama lubbuu kafaluuf murteeffannee teennaa isa kanaafi qilleensarra naa oolchuu keetiif hordofee si galatoonfadha yoo naa oolchuu baatte ammoo seerri yoo jiraate seera biyya tana baay'ee itti namanu yoo ka oliitittillee si himadhe sagalee kiyyanarraan sharafini uummata Oromootiin naagaye uummata Oromoo amantaan hin hiramin ka muslima taatellee eenyummaa kan kee shari'aan islaamaa waakkadhu siin hin jedhu ka kiristaana taatellee kiristaanummaa kan kee eenyummaa kan kee waakkadhu siin hin jedhu eenyummaa keessanii waakkatinaa abbaa biyyaa ta'a an abbaa manaa ta'uu fi mana kiyya irratti abbummaa kiyya mirkaneeffachuu qaba yoo san hin ta'ini ijoolleen tiyyallee garana jaartiin tiyyallee garana olii gadi na butanii annama vaaluun qabne jedhama afaan amaaraatiin dhiifamana isan taanu haa dhaabbannee laallu deeggaruu dadhabnu dhaabbannee haa laallu waan afaan kenna keessaa furga'u irratti ofaa eemarru ofaa tiisinu jedha interviinaa godhuu keetiif galata guddaa qabda. Isinillee yaadannuuf laattaniif hedduu galatoomaa Sheek Ibrahim. Carraa kan argachuuf galatoomaadha. Gammadaa Ganamoo jedhama. Asuma aanaa Kokkossaa ganduma duwwaa tokko Kokkossa keessa. Isinii sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromootiif asitti argamtanii dursa maaltu isinii dhagahame Oromoodhaaf dhaamsa maalii qabdu? Ayyaana kana kabaju yookaan sirna alaabaa adda bilisummaa Oromoo har'a baaseetiin waajjira adda bilisummaa Oromoo aanaa kana irra saaquudhaaf asii argamuudhaaf gammachuu guddatu natti dhagahama. Kuni maalidha anin akka nama tokkootti bara 1968 gadaa gammadaa biratti hawaasatti waa'ee Oromummaa fi biyya Oromiyaa jedhamtu akka jirtu baradhe achirraa ka'ee Haajii Nabii Galgaluu kan jedhamu kan ABO'n erga waajjira banatee yeroo ce'umsaa biyya Seeniyaas aanaa jaarratti itti gaafatamaa dhaabaa kan ture yookaan maqaan qabsoo gabbisoo gadaa kan jedhurraa qabsoo baradhe achirraa ka'eeti nagaa ABO'n biyya seene dabballummaadhaan barreessaa dhaabaatiin haga ABO'n biyyaa bahe ammoo bosona seenee wobotti makamee darbachuudhaan guutamaa Hawaasfaa Baqqalaa Dawaanoofaa Dargaa Caaqar Addisuu Haajii kan fakkaatan waliin ture akka leencoo baatiifan waliin bosona turanii achi asisaa gadeebi'ee riphee dhokadheetiin ture dhokataatiin ukaafaa uduubaan wal'aanaa turre addi bilisummaa Oromoo erga deebi'ee as ammoo urguma kiyyatti deebi'ee hooggansaa naannaa irratti hojjetaara jechuudha. Oromoodhaaf guyyuma baniinsa waajjira ABO kana sababeeffachuudhaan Oromoodhaaf dhaamsa maalii qabdu? Ani Oromoodhaaf dhaamsi dhaamu waan sadii irratti. Tokko nu kalee maal taane eessaa kaane eenyummaan keenna maal fakkaataa ture waan jedhu haa laallu. Kanaaf dhaabdi tun addi bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa waggaa 50 ol uummata Oromootiif jedhee bosonatti galee beelahee daaraa nyaatee qarcoon nyaataatiin gootonni 1000 lakkaa'aman bosona keessa dhumanii sammuu isaanii handariin bishaan irratti dhugaa jirti yeroo tan akka Guutamaa Hawaasfaa akka Baqqalaa Dawaanoofaa fakkeenya gaariidha. Kanaaf uummanni Oromoo har'allee maal inni soba'aaranii jaalala namaatiin nu soba'aarani nuti nama ni jaalanna.
hooggansa dhaaba kam keessa jiru jaalachuu akka namaatti hin jaalan nuti kan mormaaru namaan udoon ta'in sirna bittaasanidha kas fooyyessineetiin ummanni Oromoo gabrummaa keessa bahee biyya isaa irratti abbaa ta'eetiin dachiin Oromoo saamamuu irraa Oromoon biyya aramuu irraa ajjeefamuu irraa bilisa ta'eetiin sabaaf sablammiiwwan biyya isaa keessa jiran waliin federaalizimii dhugaatiin waliigaltee fi waliin jaalalaan akka jiraatan deemuutu nurra jiraataa jechuudha. Kanaafuu yeroo amma wanni nu godhaaran maalidha? Amantaadhaan lagaan balbalaan nu qoodaaran namni amantaa qabu amantaa ibaa hin dhiibu namni gabrummaa jalaa bahuu barbaadu ammoo sababa garboonfachuu hin barbaadu. Kanaafuu nu ilmaan Oromoo amantaadhaan nu gargar hin baane sabaan nu gargar hin baane lagaan nu gargar hin baane tokko kan nu godhu nu Oromummaadha ilmaan haadha tokkooti ilmaan haadha tokkooti jaalala namaatiin suuruu dhiibne mallaqaan suuruu dhiibne adda bilisummaa Oromoo ABO wajjin dhaabanneetiin gita bittaa cunqursaa kana kan ta'e ofirraa buufne karaa nagaatiin karaa waraanaatiin odoon taane mootummaa Oromiyaa dhaamne nuti Oromoon federaalizimii dhugaatiin sabaaf sablammiiwwan waliin akka jiraan nu barbaada. Inni lammaffaan ammoo isaan yeroo ammaa Facebook irratti nu gusatanidha. Isaan kunneen uumaa namaa jijjiiranii waan hin taane namarra barreessuun safuu Oromoolee kan eeggatu miti. Ummata Oromoolee kan ceesisuu miti. Kana waan ta'eef wanta nama qeequu qabnu barreeffamaan uduu qeenne yookaan kallattiiwwan adda addaatiin itti ibsineetiin jenneeti bareeda uumaa namaa jijjiirree waan hin taane itti uffifne ummata Oromoo biratti namoonni nu akkas goonu hagam jibbamanii yennaa jennaan baay'ee natti mul'atu. Warruma waan kana hudutu jibbamaatiin deemaara. Kana waan ta'eef ummanni keenya kana beekee wanna godhuu qabnu wanna dhugaa dhaaba dhugaa wajjin kallattiin haa dhaabannu ammallee innaa ta'e sodaan nu keessa jirtu tan uf keessaa gabbaafneetiin addi bilisummaa Oromoo gaachana qabsoo Oromooti kallacha qabsoo Oromooti abbaa Oromiyaati dhaabbilee Oromoo hundaafu even OPDOf abbaan isa uduu ABO'n hin jiraanneeti Mallas Zeenaawii dhaaba OPDO hin uumu sodaateetiin uume. Kanaafuu adda bilisummaa Oromoo waliin ummanni keenya akka dhaabatu lagaan gosaan amantaa wal qooduun akka haftu tokkummaa keenya akka cibsuun ufaa beennu jedha. Ufaa beennu ammallee irra deebineetiin ufaa beennu miidiyaaleen olitti hidhamanii ta'an akka OMN akkasumas ONN kenna odoo ummata keessa gabbu'anii yaada nurraa fuudhaniiti. Aniin har'a callaa oduun taane sagaleen bilisummaa Oromoo yennaa barri jirtutti isaanii wal qunnamaa ture. Maqaan kiyya kabosonaa sirkoomandooti. Maqaan qubee ammoo gubaa diinaati. Maqaan uumaa akkasitti beekamuun ammoo gammadaa ganamoo yookaan haji gammadaa ganamoo jechuun hin danda'ama. Yoomuyyuu haga lafeenti ardii kana irra jirtu adda bilisummaa Oromoo waliin jira. Alaabaan Baqqalaan Daawwaa nuutii fi guutamaa hawaas waadaan kennan kan moofi anaa waliin bullaahe as jira. Akkaataa seeraatiin ABO isaan kennan qaama dhimmi ilaallatutti kan kennu ta'a. Yoomuyyuu adda bilisummaa Oromoo kallacha Oromoo taati gaachana Oromoo taati nimoonaa warri addaan nu baasu Waajjiguu galatooma. Maqaan kiyya Gamoo Waajjigirsaati. Godina Arsii Lixaa Aanaa Kokkossaa dhalataa Aanaa Kokkossaati. Waajjirri adda bilisummaa Oromoo kun banamuun gammachuu guddatu natti dhaga'ama. Akka qeerroo tokkootitti gammachuu guddatti natti dhaga'ama. Garuu waajjirri kun akka banamuuf yeroo hedduu yaalaa turan. Garuu magaalaa keenya kanatti magaalaa keenya qofa osoo hin taane hedduun isaanii shira xaxu jiran. Shira xaxaniiti garuu nu shira jalatti jilbiifannee waajjirri keenya banameera. Ummata Oromoo dura jiruu fi duuba jiru waliin dagatina. Dhaamsi ani isiniif qabu waliin gurguratina. Ummanni Oromoo yeroo hedduu isaanii yeroo argamu kanatti kun karaa irratti birriin bitamaati. Kun waajjira adda addaatti birriin bitamaati. Kanaafuu waliin gurguratina isiniin jedha. Waadaa isiniif seenaa karaa kiyyaan bitamuus hin barbaadu namni na gurguruus hin jiru. Kanaafuu akka qaama miidhamaa tokkootitti waa hedduu isinii dhaamuu barbaada. Waa hedduu keessaa qaama miidhamaa jechuun kan sammuu miidhame yoo ta'e malee qaama miidhamaa hin jedhamu. Kanaafuu karaa adda bilisummaa Oromootiin qabsoon keenya ammallee jabaatee itti hafuuf waliin gurgurinaa isiniin jedha ummata Oromootiin. Dhaamsa nuuf laatteef yaada nuuf kenniteef akkasuma ergaa ummata Oromootiif dabarsiteef hedduu galatoomi jedha maqaa ONN'tiin.
galatoomaa yaada isin nuuf kennitaniif kan isin dhuftanii nu agartan dhiisaatii achittuu gammachuu keessa waan qabnuuf baga gammaddan baga nagaan nu dhuftan isiniin jenna. Fayyaa ta'a galatoomi ulfaadhu. Apa?